Gaaffiin Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi sadarkaa idil-addunyaatti deeggarsa guddaa argatee jira. Itoophiyaan ulaa galaana diimaatti ittiin baatu argachuun mirkanaa'aa jira. Abjuun diina Itoophiyaa Gibxii akkuma ijaarsa hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti ijaarame seenaa qofaa ta'aa jira. Itoophiyaan gara galaana diimaatti ba'uuf fiixee ga'aa jirti. Itoophiyaan jaalalaa fi mariin gara ulaa galaana diimaatti yookaan asabitti akka baatuuf haasaan dippiloomaasii fi mariin garaagaraa adeemsifamu. Jira ta'uu baatu garuu humnaan deebifachuun waan hafu hin fakkaatu. Eertiriyaan gareewwan ishee cinaa hiriiranii jabaaduu ittiin jedhan kan michoota Itoophiyaa wajjin wal bira qabdee ilaaluudhaan muddamuun ibsaa wal irratti baasaa jirti. Biyyoonni lixaa fi Ameerikaan utuu hin jaallatiin dirqamaan Itoophiyaa filataniiru. Galaanni diimaan Itoophiyaanota gootota onnee sibiilaatiin yoo eegame malee abdii hin qabaatu jechuun Itoophiyaan ulaa Baabel mandabitti baasuu asabitti akka baatu dhiibbaa godhaa jiru. Ameerikaan Itoophiyaa cinaa hiriirtee jirti. Shororkeessitoota gaanfa Afrikaa qolachuu fi waraanutti kan beekamtu Itoophiyaan gara galaana diimaatti akka dhuftuuf nan deeggara jechuun Ameerikaan beeksifte. Ajajaan waraanaa Ameerikaa ajajaa waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waliin yeroo mari'atanitti Itoophiyaan ulaa galaana diimaa akka argattuu fi gaaffiin ishee deeggaramuu kan qabu ta'uu walii galaniiru. Kanas Ameerikaan akka gargaartu beeksiftee jirti. Biyyoota Awurooppaa keessaa deeggarsa Faransaay, deeggarsa Xaaliyaanii fi Raashiyaa kan qabu Itoophiyaan Ameerikaa, Israa'eel fi Yuunaayitid Arab Emireet dabalatee biyyoonni gurguddoon kunneen akka Itoophiyaan galaana diimaatti baatu deeggarsa dhiibbaa gochaa jiraachuun ibsameera. Kunis diina biyyoota lixaa kan ta'anii fi doonii biyyoota lixaa galaana diimaa irratti haleelaa kan turan shororkeessitoota Huutii qolachuu keessatti ga'een Itoophiyaa yoo jiraate olaanaa ta'a jedhanii ijaa yaadaniif ta'uun ibsameera. Al-Shabaab daaraa kan nooftee Itoophiyaan ammoo gara galaana diimaatti ba'uun nageenyummaa dooniiwwan galaana diimaa irra darbaa oolanii eeguu keessatti ga'ee ishee ba'uu qabdi jedhamee jira. Bal'inaan isin biraan geenya. Odeessa keenya gara biraatiin kaleessaa magaalaa Hong Kong keessatti gamoo mana jireenyaatti abidda qabateen lubbuun namoota 36 yoo darbu namoonni 280 ol ta'an ammoo gara buuteen isaanii dhabamee jira. Gamoon mana jireenyaa Hong Kong kun kaleessa abiddi erga itti qabatee bifa baay'ee garaa nama nyaatuun boba'uun lubbuun namoota hedduu darbeera. Kanallee bal'inaan isin biraan geenya. Odeessa keenya gara biraatiin naannoo kibba Itoophiyaatti dhukkubni vaayirasii Maarbarg mudachuun qorannoo laaboraatoorii mirkanaa'uu kan ibsee ministeerri fayyaa hanga ammaatti namoonni dhibee kanaan shakkamanii qorataman 73 keessaa 6 lubbuun isaanii darbuu ibsa kenneen beeksisee jira. Namoonni 5 ammoo wallaansi fayyaa kennamaa fi kan jiru yoo ta'u kanneen 349 warra dhibee kanaan qabaman waliin walitti dhufeenyaa fi tuttuqqaa qabu jedhamee hordofamaa jiru. Isaan keessaas namoonni 119 kan ta'an adda baafamanii erga tursiifamanii booda yeroo turtii isaanii xumuruun himamee jira. Ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa lammiilee dhibee kanaan lubbuun isaanii darbeef gadda itti dhaga'ame ibsuun vaayirasiin Maarbarg akkamiin akka daddarbuu fi yaala qabaachuuf dhiisuusaa lammiileen hubachuun of eeggannoo gochuu akka qaban ibsanii jiru. Ofii vaayirasiin Maarbarg akkamiin namarraa namatti daddarbaa wallaansa'uu qaba. Kanallee bal'inaan isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana akka guutaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara oduu keenyaa ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenyaarraa oduu gaddaatiin jalqabna. Balaa abiddaa magaalaa Hong Kong keessumaa manneen jireenyaa gamoo dhedheeroo dhuunfateen hanga gabaasa kana isiniif qindeessinetti namoonni 36 du'uun gabaafame. Gamoon jireenyaa ibiddi dhuunfatee gamoo jireenyaa Wong Fok Kar kan jedhamuu fi magaalattii keessaa bulchiinsa Taayii Pootti kan argamudha. Balaan kun roobii waaree booda kan eegale yoo ta'u gamoo kana irratti namoonni 4,000
fi 600 akka jiraatanis ibsamee jira. Osoo haaromsi taasifamaa jiruu fi balaa ibiddaa kun kan qaqqabe ta'uunis ibsameera. Namoota 36 du'aniin alattis namoonni 3 haala hamaa keessa jiru jedhamee jira. Kanneen balaa kanaan lubbuu dhaban keessaa tokko hojjetaa balaa ibiddaa dhaamsuuf birmate akka ta'e ibsameera. Namoonni 280 ta'an ammoo gara buuteen isaanii yoo dhabamu ammallee hanga gabaasa kana isiniif qindeessineetti namoonni 13 ta'an gamoo abiddi keessaa boba'aa fi laboobaa jiru kana keessatti danqamanii jiru jedhamee jira. BBCtu gabaase. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi Itaamaajoor Shuumiin humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Sadaasa 25 bara 2025 ajajaa waraanaa Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagviin Andersen waliin wal arguun haasaa taasisaniiru. Qondaalli waraanaa olaanaa Ameerikaa kun dhimma galaana diimaa fi fedhii Itoophiyaan qabdu irratti dubbachuuf akka Finfinnee daawwatan miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Koomaandii Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi Jeneraal Daagviin Andersen dhimmoota nageenya naannawaa fi haalota itti walta'iinsa caalaatti cimsuun danda'amu irratti mari'anneerra jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Jilli ajajaa waraanaa Ameerikaa Koomaandii Afrikaa Jeneraal Daagviin Anderseniin durfame kun Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waliin gaanfa Afrikaatti akkaataa nagaa fi tasgabbiin jiraachuu danda'u irratti akkamiin akka biyyoonni qaxanaa sana keessa jiran waltumsuu qaban irratti mari'ataniiru. Akka humni ittisaa Itoophiyaa himetti biyyoonni lamaan loltummaa dabalatee dhimmoota garaa garaa irratti waggoota baay'eetiif waltumsuun hojjetaa turuu kan kaasan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaan shororkeessummaa loluu irratti gahee guddaa taphachaa jirti jedhaniiru. Fedhiin ulaa galaanaa Itoophiyaa kan nagaa fi dinagdee ishee ittiin ijaarrachuuf itti fayyadamtudha kan jedhan Itaamaajoor Shuumiin Itoophiyaa kun hariiroon loltummaa ilaalchisuun Ameerikaa waliin qaban cimee akka itti fufuu jiila kanaaf ibsanii jiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akka ibsanitti Itoophiyaan Alshabaab dadhabsiisuuf shira shororkeessummaa isaa fashaleessuuf tarkaanfii humnaa fudhattu cimsitee itti fuftis jedhaniiru. Gahee Itoophiyaan qaxanaa kana keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatuuf baachaa jirtu kan dinqisiifatan ajajaan Koomaandii Afrikaa Ameerikaa Jeneraal Daagviin Andersen hojii shororkeessummaa waliin loluu cimsinee itti fufnas jedhanii jiru. Adeemsa Itoophiyaan ulaa galaanaa karaa nagaa argachuu qabdu irratti deeggarsa akka taasisan kan ibsan ajajaan Koomaandii Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi kun Itoophiyaan galaana diimaatti baatee jennaan nageenya qaxanaa kanaaf caalaa hojjetti jedhanii akka amanan dubbatanii jiru. Fedhiiwwan gama Itoophiyaatiin jiranii fi qaxanaa sana keessatti nageenya mirkaneessuuf karoora qabatan irratti aangaa'onni Waashingtan DC waliin akka mari'atan eeranii jiru. Jeneraal Daagviin Andersen Itoophiyaan karaa itti ulaa galaana diimaa argattu irratti hojii dippiloomaasii cimaa hojjechaa jiraachuun ishee ni beekama. Itoophiyaan hanga ammaa humna galaanaa ijaarrachuu irratti biyyoota akka Raashiyaa fi Faransaay irraa deeggarsa argachuu dubbatti. Oduu wal fakkaatuun humni waraanaa Itoophiyaa akkaataa humni galaanaa Itoophiyaa leenjii fi muuxannoo wal jijjiiruun danda'amu irratti marii gamlamaa humna waraanaa Xaaliyaan waliin taasisuu ibsee jira. Jilli humna waraanaa Xaaliyaanii ajajaa humna galaanaa Itoophiyaa Admiiraal Ittaanaa Kinduu Gazzuu waliin wal arganiiru. Dhimma kana irratti gama Xaaliyaaniitiin yookaan humna galaanaa isheetiin yaadni kennamee jiru. Gama kaaniin Eertiriyaan ergaa Pireezidaant Doonaald Tiraamp gara aangootti dhufanii hariiroo Waashingtan waliin qabdu fooyyeffachuuf dhamaa turteetti. Haa ta'u malee yaaliin maalirraa akka ga'e wanti ifa ta'e hin jiru. Eertiriyaan ejjennoo akkaataa Itoophiyaan ulaa galaana diimaa argachuuf qabdu irratti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa miidiyaalee irratti dubbatan irratti aarii akka qabdu ibsaa turteetti. Keessumaa immoo dubbiiwwan dhiyeenya kanaa Itoophiyaa keessaa dhaga'aman walabummaa Eertiriyaa bara 1993 gaaffii keessa kan gashanedhas jechuun himatti. Eertiriyaan ibsaa bal'aa sanbata darbe baasteen seera idil addunyaa karaa biyyi akka Itoophiyaa ulaa galaanaa hin
qabne tokko ittiin argachuu dandeessuu kaasuun dubbii aangaa'ota Itoophiyaatiif deebii kan kennite yoo ta'u, karaan kunis bifa marii fi waliigaltee biyyoota lamaanii gidduutti taasifamudha jettee jirti. Ibsi Eertiriyaa kun seerri idil addunyaa biyyoota ulaa galaanaa hin qabne akka buufata doonii biyyoota ollaarraa akka argatan akka eeyyamu yaadachiisuun, kun garuu marii fi waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti taasifamuun hojiirra kan oolu taas jedha. haa ta'u malee mirgoonni kunneen ulaa galaanaa biyya walabaa biraa irratti abbummaa qabaachuu fi dhaabbataan to'achuu akka hin taane ibsa. Qajeeltowwan walabummaa daangaa kabajuu mariif kan dhiyaatu miti kan jedhe ministeerichi, qajeeltowwan kanneen akka hin taanetti fudhachuu fi jallisuuf yaaliin godhamu kamiyyuu kallattii tokkummaa daangaa cabsuu taas jedhee jira. Odeessa keenya xumuraatiin kibba Itoophiyaa Jinkaatti dhibeen hakima dabalatee du'a namoota 6 sababa ta'e vaayirasii Maarbarg ta'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Dhibeen biyyoota gama kibba Itoophiyaa jiran keessatti mudate kun torbaniin dura naannoo kibba Itoophiyaa keessatti mul'ate ogeessota fayyaa 2 dabalatee namoota 2 galaafate. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa baaseen jimaata 14 bara 2025 namni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate yookaan namni vaayirasii kanaan shakkame akka hin argamin ibsuun dhukkuba kana ittisuuf to'achuun hojiin hojjetamaa jiraachuu eeree ture. haa ta'utii ergasii vaayirasichi babal'achuun mallattoowwan namoota irratti mul'atan akka vaayirasichaan qabaman addeessaa tureera. Vaayirasiin kun waggaa tokkoon dura biyyoota Afrikaa bahaa keessatti mudate namoota baay'ee kan du'aaf saaxile ture. Vaayirasiin Maarbarg jedhamu kun dhukkuba haala saffisaa cimaa ta'een daddarbu yoo ta'u, Iboolaa waliin akka wal fakkaatu ogeessonni ni dubbatu. Mallattoon dhukkuba kanaa ho'a qaamaa cimaa, dhukkubbii manyee, garaa kaasaa deebisuu fi yeroo tokko tokkos dhiigni jabaan afaan funyaaniin akka dhangala'u ibsamee jira. Kana booddees dafee akka ajjeesuu danda'u ibsameera. Waggoota dhiyoo asitti namooti 100 lakkaa'aman vaayirasii Maarbargiin qabamanii lubbuu dhabaniiru. Namoonni dhibee kanaan du'an harki caalaan Afrikaa keessattidha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka ibsetti Maarbarg namoota qabate keessaa giddu galeessaan walakkaa ajjeesa. Weeraraa dhukkuba kanaan dura mudate keessaa 24 hanga 88 kanneen ta'an ajjeesee jira. Vaayirasiin kun yeroo jalqabaatiif bara 1967 Jarmanitti Maarbargii fi Firaankfurtitti darbees biyya Awurooppaa Sarbiyaa fi Beelgireed keessatti weerara mudateen kan argame yoo ta'u, namoota 31 vaayirasii kanaan qabamaniin booda 7 kan ta'an sababa dhukkuba kanaan du'aniiru. Weerarri kun kan mudate qamalee magariisa Afrikaa Yuugaandaa irraa gara Awurooppaa geeffaman irraan akka ta'e ibsameera. Isaan booda garuu vaayirasiin kun bineeldota biroo wajjin wal qabatees ka'eera. Vaayirasiin kun namoota gidduutti bal'inaan kan daddarbu bakkeewwan maashaawwan, holqawwan, simbirroowwan halkanii jiranii fi bakkeewwan albuuda baasan keessatti namoota yeroo dheeraa turaniin akka ta'e ibsameera. Waggoota muraasan darban keessaa vaayirasiin Maarbarg biyyoota itti aanan kanneen keessatti mudateera. Equatorial Guinea, Ghana, Kenya, Afrikaa Kibbaa, Uganda, Zimbabwe, Rwanda keessatti mudateera. Bara 2005 weerarri kun Angoolaa keessatti mudatee namoota 300 ol ajjeeseera. Kutaa addunyaa hafan keessatti ammoo waggoota 40 darban keessatti namoonni vaayirasii Maarbargiin qabamanii du'an 2 qofaadha. Tokko Awurooppaatti yoo ta'u, kan biraan ammoo Ameerikaattidha. Namoonni lamaanuu Uganda keessatti warshaawwan daawwatanii kan deebi'an ta'uun ibsamee jira. Mallattoon vaayirasii Maarbarg maal fa'i kan jedhuuf, vaayirasiin kun yeroo tasaa nama qabu ho'a qaamaa, bowwuu mataa, dhukkubbii manyee, guyyaa 3 booda ammoo mallattoowwan biroo itti fufanii mul'atu. Garaa kaasaa qallaa, dhukkubbii garaa, ol jechuu, garaa hammeessuu, ol deebisiisuu yookaan diddigsuu kan jedhu fa'i. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkubsatoonni sadarkaa kanarra jiran du'aa kan jiran fakkaatu, ija keessa galee fuula miira hin qabnee fi dadhabbii cimaatu irratti mul'ata jechuudhaan namoonni dhukkuba kanaan qabaman baay'ee akka miidhaman eeree jira.
Namoonni baay'eenis kutaa qaama isaanii keessaa dhiigatu dhangala'aa, tokko tokko ammoo dhiigni jabaan dhangala'uu irraa kan ka'e sababa naasuutiin mallattoon isaa isaan jalqabe guyyaa 8 hanga 9 keessatti lubbuun isaanii darbaa jedhes jira. Akkamiin wallaanuun akka danda'amu ilaalchisee dhaabbanni fayyaa addunyaa yaaliiwwan taasifamaa jiraatan illeen vaayirasii kanaaf wallaansi fayyaa adda ta'e yookaan talaalliin hin jiru. Bu'aan dhiigaa garaagaraa wallaansa fayyaatiif gargaaran qorichoota akkasumas karaa ittiin dhukkuba kana ittisan qophaa'udha jedha dhaabbanni fayyaa addunyaa. Doktoroonni dhukkubsattoota hospitaala jiraniif dhangala'aa baay'ee kennuun akkasumas dhiiga dhangala'ee bakka buusuudhaan dhukkubsattoonni akka tasgabba'an gochuun ni danda'amas jedhanii jiru. Dhaabbanni idil addunyaa Gaavii jedhamu akka jedhetti taanaan namoonni Afrikaa keessa jiran foon bosonaa adamoon argamu nyaachuurraa of qusachuu qabus jedhee jira. Dhiironni vaayirasiin kun isaan qabatee mallattoowwan dhukkuba kanaa irratti erga mul'atanii booda yeroo waggaa tokko ta'uu yookaan vaayirasiin kun akka isaan keessa hin jirre sanyii kormaa isaanii si'a lama qoratamuun hanga mirkaneessanitti yeroo saalqunnamtii taasisan koondoomii fayyadamuun isaan irra jiraatas jedhee jira. Namoonni naannawaa weerarrii dhukkuba kanaa itti mudate jiran tuttuqqaa booyyee waliin qaban dhiisuu akka qaban dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksisee jira. Namoonni warra vaayirasii kanaan du'an awwaalanis reeffa tuttuquurraa of eeggannoo gochuu qabus jedhee jira dhaabbanni fayyaa addunyaa. Qamaleen magariisaa fi booyyeen Afrikaa vaayirasii kana baachuu danda'u kan jedhe yoo ta'u dhaabbanni fayyaa addunyaa simbirroon halkanii Masrii yeroo baay'ee vaayirasii kana baattis jedhee jira. Namoota gidduu ammoo dhangala'aa qaama namaa keessaa ba'uu fi uffata faalame tuttuquudhaan daddarbas jedhee jira. Namoonni yoo dhibee kanarraa fayyan illeen dhiiga isaanii yookaan dhangala'aa sanyii isaanii keessaa darbuu danda'as jedhanii jiru dhaabbati fayyaa addunyaa. Waaqayyo dhukkuba hamaa fi gadhee kanarraa nu haa baraaru. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin nuyi yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka guutaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Sa'aatotaan booda odeeffannoo haaraa fi wayitawaa gara birootiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.